immoo goolii 7-0dhaan garee TikTok injifatee jira. Tapha kanaanis taphattoonni sarara fuulduraa qaxxalee fi gaggaarii ta'an yookaas feemasoota imo jechuun kan beekaman goolii hedduu lakkoofsisuudhaan seenaa hojjetanii jiru. Kanaanis Ustaaz Abbaas Rashaad tokko yeroo ilaalamutti mataadhaan itti bu'uudhaan goolii garee TikTok irratti galchuudhaan seenaa hojjetanii. Itti aansuun Ustaaz Baabur Rayyaan goolii 2 kan galche yeroo ta'utti luka jala miila bitaatiin loocee baasuudhaan barranyaatti goolii ililmi gochuudhaan argamanii jiru. Itti aansuun Ustaaz Muhammad Bayaan illee goolii 2 kan hojjete yeroo ta'utti isaanillee xallina isaanii irratti hundaa'uudhaan isaanillee sarara bitaarraan goolii lakkoofsisanii jiru. Itti aansuun Ustaaz Jaddiinii fi Ustaaz Numaan illee goolii tokko kan galche yeroo ta'utti gammachuudhaan kan ka'ee harka ashhadu an laa ilaaha illallaa jedhuuf sujuudii bu'uudhaan gammachuu jaraa bifa addaatiin ibsachaa turaniiru. Tapha kanas garagaree feemasoota yookaas gama TikTokiin illee Mubaarik Musammaa kan offaan keessaa bu'ee jennaan istaadiyeemii dhaaba illee dhageenye jira. Gareen TikTok immoo olaantummaa fudhachuudhaan garee TikTokii guutummaan guutuutti harka kennuudhaan isaa kaan caccabsanii dirree keessaa ari'amuu isaanii dhaga'amee jira. Egaan kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun keenya galgala kanaa kana fakkaatti. Oduu biraatiin torbee walitti deebina taphoota torban dhufu taphataman keessaa garee qorraa fi singilii gidduutti taphatamuuf taphni karoorfamellee ni jira torban dhufu kan waliin ilaallu ta'a qabxii tapha kanaallee. Egaan kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun keenya galgala kanaa kana fakkaatti. Miidiyaa Bilisummaa Sammuu follow gochuudhaan akka guddifattan ergaa keenya. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.